Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Bakkootaa fi haala adda addaa keessa teessanii warreen simbirtuu caqasuuf nu eegaa jirtan marti nageenyi keenya kan kabajaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu jenna. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oolmaa bultiin isin nagayaa. Kunoo akkuma baallamannetti yeroo teenya eeggannee dhiyaannee jirra. Arraa sagantaa teenya oduudhaan takka jennee eegalla. Itti aansuun du'a Injiinar Tasfaa'uun Camadaa laalchisee qophii addaa isin biraan geenya. Arraaf qophii idilee waan hin qabneef dhiifama jechaa amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oduu sa'aatii kanaa waliin handassuu duulaati. Sirni awwaalchaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaa wixata darbee bakka namoonni kumoota hedduutti lakkaa'aman argamanitti haala ho'aadhaan raawwate. Tasfaa'uun Camadaa erga bara 2007 bakka hirkannaa siyaasaaf itti baqatee Naayiroobiitii humnaan qabamee kaasee mana hidhaa Itoophiyaa keessa ture. Injiinar Tasfaa'uun ilaalcha siyaasaatiin mootummaan Itoophiyaa yakkamaadha ittiin jedhee hidhaa umurii guutuu itti jigsee osoo jiruuti hagayya 24 bara 2013 mana hidhaa Qaallattii keessatti du'e jedhame. Sababiin du'aatii isaas wal falmisiisaadha jedhama. Maddeen keessa beekan akka jedhanitti Injiinar Tasfaa'uun Injiinar Masfin Abbabaa waliitiin bara 2007 bara 2012 humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin hiraarsa adda addaatu irra gahaa ture. Sirna awwaalaa isaa kanarratti namoota gara 10,000 ol ta'an godinoota Oromiyaa fi magaalota adda addaarraatii irratti argamanii turan. Oromoonni Finfinnee kaasanii hanga Guduruutti jiran simannaa reeffasaaf jecha magaalaa adda addaa keessatti bahanii eegaa waan jiraniif mootummaan reeffasaa halkan oksee dabarsee jedha maddi keenya achirraati. Injiinar Tasfaa'uun abbaasaa obbo Camadaa Gurmeessaa fi haadhasaa Aadde Kibbinesh Beenyaarraa bara 1977 aanaa Guduruu ganda Harbuutti dhalate. Tasfaa'uun yeroo lubbuudhaan turetti mirga sabasaaf kan falmaa ture waggaa ta'u mana hin dhaabne. Dhaggeeffatoota keenya dhimma kanarratti qophii addaa keessatti kan qopheeffanneerru qabna har'a. Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa du'aatii Injiinar Tasfaa'uun Camadaatiif mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaadha jedhe. Jaarmiyaan kun akka jedhetti Tasfaa'uun hidhamaa siyaasaa fi ilaalcha yaadasaaf jedhee nama mana hidhaa keessatti hiraaraa turedha. Kana malees Injiinar Tasfaa'uun kan miidhama yeroo dheeraa isarra ga'een wal'aansa fayyaa dhorkatameetu mana hidhaa Qaallattii keessatti du'e. Du'aatii Injiinar Tasfaa'uun Camadaa namootni dhaabbileen siyaasaa, hawaasaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namaaf falman garaagaraa gadi fageessanii balaaleffataa jiru. Artisti Usmaayoo Muusaa, barataa Gaaddisaa Hirphasaa fi barataa Alamaayyoo Garbaas miidhaa mana hidhaatti isaanirra ga'eerin lubbuun isaanii darbuunis ni yaadatama. Itoophiyaan ofii isheetiin gaafa Afrikaatti nagaa waaraa buusaa jira ofiin jettus ambaasaaddarri Fiinlaand immoo naannoo sanatti nagaa dhorkuu dandeessi jedhan. Waggaa arfan darbeef Itoophiyaatti ambaasaadara kan turan obbo Liyoo Olaasfiirtaa barruu hogayya gaafa 14 bara 2013 baasan irratti Itoophiyaan mirga dhala namaa dhiituun beekamti jedhan. Waanneen dimokiraasii urgaahanis biyyittii keessa hin jiru jedhan. Ta'us immoo biyyittiin hanga ammaatti nagaa waan qabdu fakkaatti garuu immoo dhimmi amantaa guddachaa jira jedhan. Dinagdee fi siyaasa biyyattii warra qondaalota harka jiraachuu kan ibsan obbo Olaasfiirtaa filannoo bara 2010 fi 2014 gaggeeffame irratti mootummaan biyya bulchu harka 99 qabxii 6 fi harka 100 mo'achuusaa isa itti aanuuf illee fooyyessuudhaaf qophiin barbaachisuu taasifamaa akka hin jirre addeessan. Kabaja mirga dhala namaa fi hiyyummaa hir'isuu irratti biyyi isaanii yaaddoo guddaa akka qabduu fi dhimmoota kanarrattis xiyyeeffattee akka hojjettu himani. Dhumarrattis waraanni Itoophiyaa uummata Ugaadeenii harka qullaa bakkoota adda addaatti hidhaa fi ajjeesaa jiraachuun beekame. Magaalaa Shilaabootti namoota hedduu maqaa adda bilisummaa biyyoolessa Ugaadeenii dha'een mootummaa hidheera. Dagaaburitti immoo namoota doorsisuun hammaatee jira.
Bakka Iskud Hoonlii jedhamutti immoo meeshaa maleeyyii ajjeese shamarran 3 gudeedeera jedha Gaarowwee Online. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Qophii itti aanu waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon tan qophii addaati. Qophii tana keessatti waa'ee du'a gooticha Injiinar Tasfaa'uun Cammadaa ilaalchisee yaada namootaatu dhiyaata. Tasfaa'uun eenyu? Nama akkamii ture irraa kan jiru? Injiinar Tasfaa'uu Cammadaa abbaa isaa obbo Gammadaa Gurmeessaa fi haadha isaa aadde Giddinash Beenyaa irraa bara 1976tti godina Wallaggaa Bahaa aanaa Goduruu ganda Harbuu jedhamutti hogguu dhalatu. Tasfaa'uun barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi jiddu galeessa mana barumsa Laayyoo fi Fincaa'aatti barachuun kan sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Shaampootti itti fufee bara 1996 hogguu xumuru akkasumatti qabxii olaanaa galmeessisuun yuunivarsiitii seenee bara 2001 digirii duraatiin siviil injiinariin eebbifame. Sababa shakkii fi jibbiinsi wayyaaneen ilmaan Oromootiif qaban irraan kan ka'e Tasfaa'uunis dararamni itti hoddommaachuu fi lubbuun barbaadamuu irraan jalqaba bara 2005 hara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Haaluma kanaan gaafa Ebla 27 bara 2007 qabatama gahaa tokko osoo hin qabne waltahiinsa humnoota tika Itoophiyaa fi Keeniyaatiin hiriyyaa isaa hireen baqattummaa waliin isaan irra geesse Injiinar Masfiin Abbabaa waliin ukkaamaman. Hanga sammuun isaanii haduudduu yookaan onneen isaanii dadhabdu takkatti illaa irraan ga'uun Tasfaa'uun Cammadaa dhukkubsatee akka hin yaalamne godhuun gaafa hagayya 24 bara 2013 du'aan addunyaa tanarraa boqote. Anan gana yoon jedhu hafe dassuun akkatti aanu kanatti qabatee jira. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamus bilisummaa koo fotoon qabsaa'otii du'uurraa humni na dhorku tokkollee hin jiraachuus hin danda'u jecha Injiinar Tasfaa'uun Cammadaa wayita lubbuun jiru kan dubbatu ture. Yeroo hundumaa kaayyoo itti amantetti jabaadhu. Kunis jecha yeroo maraa Injiinar Tasfaa'uun Cammadaatiin dubbatamaa turedha. Waaqni gaafa nama uume walqixaa fi bilisaan akka ta'e namoota cufa biratti wanta amanamee fudhatamedha yoo jenne kan dhugaarraa fagaanneen seenu. Inni carraan tolee fi humnaanis ta'e lolaan tokko isa kan biraa harka micciiree yoo of jalatti oolchee irratti bahee geeraru ofirraa kaasuudhaaf wixxifachuun osoo hin jaallattiin dirqiin waan miiraan godhamudha.
Isa miidhuuf kan itti dhufe karaa isaaf danda'amuun ofirraa deebisuudhaaf tattaafachuun waan lubbuu qabeeyyiin mara godhan ta'uu isaatiif uumaan ragaadha. Biyyaa fi biyyee ofiirratti akka lammii lammaffaatti lakkaa'amnaan roorroon hammaattee qe'ee ofiirratti halagaan abboomamnaan nagaan bahanii galuu dhibnaan ofii hiyyoomanii keessummaan qabeenya ofiirratti ajajnaan ka'anii maaliifi jechuun waan seera uumaati. Keessattuu warreen dammaqoo fi qarootaan hacuuccaa saba isaanii fi biyya isaanii irra ga'uu dafaniitu argu. Kanaafis gaaffii mirgaa ni qindeessu, hoogganu, duree ta'u, mala dha'u, laafinaa fi cimina diinaa hubatanii akkaa fi akkaataan galma yaadan sana geessisuu danda'u irratti dhukkubsatanii dalagu. Qabsoo sabaa hundaa keessatti lakkoofsi namoota dandeettii akkasii qabanii muraasadha. Namoonni akkas ijoo ta'an immoo yeroo maraa xiyyeeffannaa diinaa keessa galu. Yoo isaan karaarraa makfaman qabsoon cunqursaa irratti taasifamu gufachuu yookaan immoo dheerachuu waan danda'uuf namoota ijoo ta'an dhabamsiisuun tarkaanfii filmaata hin qabnedha cunqursitootaaf. Yeroo maraa cunqursaan namoota aangoosaaf sodaatu akka sadiitti tarkaanfii irratti fudhata. Tokkoffaa warreen jireenya isaaf akkaan sodaachisoo ta'an hatattamaan ni ajjeesa yookaan ajjeesisa. Kabiraan kan boodatti immoo na sodaachisu jedhuuni ni hidha. Inni sadaffaan warra yoo rifachiise usuu danda'an immoo akka isaan hidhuuf deemu keessa olola itti oofee akka isaan of bir'ataa jiraatan taasisa. Mootottiin dhufaa darbaa Itoophiyaas kana sadan saayyuu Oromoo irratti taasisaa turaniiru jirus. Minilikii hanga TPLF Ihadigiitti mana hidhaa fi dirree irratti lubbuun Oromoota bahanii lakkoofsaan himamee dhumuu hin danda'u. Goototni meeqa qabsoo saba isaaniif jedhanii itti of qotimuu isaaniitiif seenaan ragaadha. Dhufaa darbaa ilmaan Oromoo nyaachaa dhiiga isaatti immoo boorrachaa kan yoo nageessa impaayirri Itoophiyaa dimokiraatofteetti yookaan immoo dimokiraatoof deemti jedhamtus jibbilsaa fi gara jabeenya isheen Oromoo irratti qabdu sirni amma jiru kan isa dura darban caalaa ragaadha jedhama. Dhaloonni Oromoo amma lubbuudhaan jiran kan beekan lubbuu Oromoota qaqqaalii hedduutu harka impaayira Itoophiyaa irratti bade. Manneen barumsarraa kaasee hanga mana hidhaa Qaallittii fi Karchalleetti, karaa konkolaataa magaalota Oromiyaarraa kaasee hanga Bosonaatti, mana jireenyaarraa kaasee hanga biyyoota ollaa baqaatti Oromoon adamsamanii guyyaa aduun rasaasa Itoophiyaatiin du'an manni lakkaa'ee hafixu. Gochi isaan irraa gahe immoo maatii isaanii irraa dhalatanii fi saba isaan keessaa bahanii qabsaa'anii fi biratti bara baraan kan garaa nama gubaa jiraatudha. Madaan barataa Gaaddisaa Hirphasaa fi Alamaayyoo Gabraa garaatii osoo nama hin bahin hayyuu fi gooticha Tasfaa'uun Camadaa itti dabaluun Itoophiyaa fi Oromoo walitti garaa hammeessa malee firoomsuu hin danda'u. Oromoo fi Itoophiyaan warra gumaa erga ta'anii gara ganna 150 ta'eera. Gartuun duras ajjeesaa ture ammas ajjeesaa jira. Hamma cuuccaan jirutti bitaa fi bitamaan haga hin hafnetti ajjeesaa fi ajjeefamuun erga jiraatee firummaan hin jiru. Qaroo fi gootota keessaa kolaasuu qabsoo sabaa osoo kan doomsu ta'ee gaafa Magarsaanfaa, Elemoonfaa, Luba Guddinaafaa, Taaddasaanfaa, Laggasaanfaa, Gaaddisaa fi Alamaayyoonfaa ajjeefaman dhaabbata ture. Kanaaf Injiinar Tasfaa'uun Camadaa biyya abbaa isaa irratti bilisummaa dhabee Naayiroobiitti baqatus jalaa bahuu hin dandeenye. Achii qabamee erga mana hidhaa impaayira Itoophiyaa seenee boodas hidhaan umurii guutuu itti muramee osoo jiruuti gaafa hagayya 24 bara 2013 mana hidhaatti du'ee jedhame mootummaatiin. Haga ammaatti akkamitti akka du'e ifatti kanadha kan jedhamu hin jiru ta'a. Garuu waan dhugaan tokko jira. Innis Injiinar Tasfaa'uun Camadaa hiriyaasaa Masfin Abbabaa waliin bara 2007 fi bara 2012 bakka dukkanatti gombifamanii reebamaa akka ture, yeroo isaan isa reebanis odeeffannoo hin kennu jedhee isaan rakkisaa akka ture, akkuma keessa nuti Oromoonnis mirga keenyaaf falmanne jedhee isaanitti dubbachaa akka ture, nu ajjeeftanis dhaloonni hedduun gumaa keenya baasa jechaa akka ture, kun immoo mootummaa akka aarsee ture waan dhugaati. Rasaasaanis haa ta'uu reebbichaan miidhamees qorsa dhabees haa ta'uu summiitiin kan du'e mana hidhaa fi harka mootummaa impaayira Itoophiyaattidha. Muuxannoo biyyoota biroo fi kan Oromoo haga ammaatti jiru ajjeechaan qabsoo haqaa akka duubatti hin deebifne mul'isa.
namoota Injiinar Tasfaa'uun Camadaa mana barumsaatti bakka dalagaatti jireenya hawaasummaa fi haala adda addaa keessatti isa beekan garagaraa yaada isaan qaban biyyoota adda addaa irraatii dhiyeessina. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa Wallagga Bahaa aanaa Horroo Guduruu ganda Surruuphaa jedhamtu keessatti kan dhalatee guddateedha. Injiinar Duukaan mana barumsaatti kan inni ol beeku. Yuunivarsiitii yeroo turretti ol beekna. Mooraa kiiloo 5 kan inni barate yuunivarsiitii Finfinnee. Karaa barumsa isaatti barataa baay'ee bishaataa fi baay'ee cimaa ture. Isaan alaa hojii taphataa ol quunnamsiisuu hojjechuudhaatti baay'ee nama fedhii qabu. Karaa saba isaatti quunnama yeroo hundumaa kan itti yaadu ture. Haaluma kanaan bara 2001 keessa eebbifame yeroo ba'utti hojii naannoo Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu irrattidha kan inni jalqabe. Bakka adda addaa irratti hojjeteera. Siyaasa naannoo Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan walitti simachuu hin dandeenyeef gidiraa baay'ee irra gahaa ture mucaa kana. Haalli taa'ee Itoophiyaa keessa jiru isa hojii hojjetee akka maatii isaan gargaarre biyya kasaa keessattis nagaadhaan akka hin jiraanne waan isa taasiseef baqachuuf dirqamee jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa reeyyaasa Injiinar Masfuun du'aan yerootti murteessu Injiinar Tasfaa'uun irratti immoo umurii guutuutti murteessee ture jechuudha. Haalli du'aatii isaa wanti beekamu jiruuf maatiin gaafa wixataa deemanii dhaqanii dubbisanii ni turanii garuu yeroo sanatti akka inni dhukkubara ture maaliif tolcha adda addaa irratti gaggeeffamaa ture Tasfaa'uun dhaqanii gaafatanii baay'ee akka inni dhukkubaa ture kan beekanii garuu akka kana dabarsee du'aaf kan isa kennu miti dhukkubni isaa torban tokko kan hin keessatti gaafa obboleettii isaa deemtee gaafatutti akka inni hin jirredha kan itti himame. Fayyaa akka inni turedha du'aaf kan isa saaxilu waan tokko illee kan hin jirre nagaa deemee dubbataa deemee obboleettii isaa argee wal argee hojiitiin haasa'anii turanii akka wanta dhabee rakkachaa jiru garuu itti mul'isne jechuudha. Mootummaan sababa inni itti deebisiitii reeffa Injiinar Tasfaa'uun deebisee gara maatii isaatti kennuuf illee baay'ee maatii isaa rakkisaa ture deebisee kennuuf baay'ee dhamaanii dandaati waraqata eenyummaa keessan ibsu fidee akkottaa'edha. Bakka reeffi na biraan jiru Minilik jira gara akka Qaallitti jiraatti jira baay'ee hiraaraniitidha kan reeffa isaanii argachuu danda'an malee kanallee wanta ibseen qabu mootummaan. Minilik duratti uummanni walitti beetii isa simachuuf reeffa Injiinar kana simachuuf dhufee hojiin isaa fi maalummaan isaa kanaan isaa maaliif Injiinar gatuun baay'ee nama guddaadha baay'ee nama qaruudha. Umurii isaa ijoollummaa iyyumaan guddatee irraanfatee uummata kanaaf karatti qabsaa'uuf karatti wareegamu karatti hojii hojjetu hundumaadha kan inni yaada guddatee humnoonatti kan jiru guyyaa tokkoof isaaf yeroo itti jiraatee hin qabu. Even namoonni hojii irratti isa beekan maal jedhu qarshiin iddoo hooggantummaa adda addaa irratti kan hojjechaa ture. Maanaajaratti hojjeteera, saayit maanaajaratti hojjeteera, piroojeekti maanaajaratti hojjeteera. Bakkoota kan hojjete keessatti karaa adda addaa qarshii isaa harka galu kaadinaa mootummaatti akka inni beeksisudha. Kan namoonni hedduu kan hojjetan beeksisan. Kanarratti yeroo itti lubbuudhaan jirutti immoo uummata kanaaf gaaf tokko illee nan dadhabsiisuu jedhu karatti uummanni kun ifa bilisummaa argu karatti carraaqaa ture waan ta'eef kana jabeessuu danda'u jaalalli qabu. Karaa adda addaa miidiyaa adda addaadhaan uummanni gaddataa fi jaalala qabsaa kanaaf qabu ibsaa jira. Uummatni baay'ee namatti tola. Baay'ee si'aayinaan hordofaa jiraan jedha. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa kanan beeku ani amma Oromoodhaaf baay'ee tattaafatu biyya isaatiif baay'ee nama ciminaatiin nama deemudha. Biyya isaa bilisoomsuudhaaf uummanni Oromoo akka bilisoomu nama carraaqudha malee nama mataa isaa ofiisaati carraaqu miti gaaf tokkollee waa'ee dubbatu hin dhageenye. Uummanni Oromoo kun bilisummaa irratti hundaa gaaf tokko jedhee nama abdii qabu ture. Gadda guddaan natti dhagahame ani uummata Oromoo isa tokko miti anan dhabe miliyoonatti nama lakkaa'amuun
Tasfaa'uun jechuun nama tokko miti. Nama mataa isaatii yaaduuf miti. Nama tokko callaaf nama yaaduu miti. Beelee nama beela baasuudha. Daaree nama daara baasuudha. Nama qarate sirree tokko namaaf kennuudha. Kanaaf iyyuuti nama akkatti dhabuu keenyatti addunyaa kanarratti dhabuu keenyatti gadda guddaan natti dhaga'amee jira. Ani haadha koo warra waliin dhaladheellee hagana haadha koo bolaa kootillee hagana gaddeetan hin beeku. Hansaa gaddisiisaa baay'ee na keessaati waan baduu natti hin fakkaatu baay'ee na gaddisiiseetu gadda uffatiin jira. Maatii isaafillee jajjabinan nimaa uummata Oromoof jajjabinan jabaadhaa. Gumaa obboleessa kanaa immoo akka baafnuuf immooti Waaqayyoon waan hundumaa irratti nu jajjabeessu nam tokkollee abdii akkam kutanne dhalataan Oromoonni fiichi dhaloonni haaraan jira dhaloota haaraa akkuma isaatti dammaqfanne akkuma isaatti akka waan abdii ta'uun kutati maal jenni gumaas akka baafnu carraadhii akka goonu kan mandhaamammoota Oromoo. Dhugaadha. Anillee qaaliidhaan ture yeroo inni hidhamee jirutti jechuudha. Maakalaawii yoo xiqqaatu waggaa lamaaf tureera. Tasfaa'uun maakalaawii keessa waggaa lama jiraachuun baay'ee namatti baay'ee ulfaataadha jechuun nama sana argetu ragaa ba'uu danda'a. Ciminaan sana keessa ba'aniiru. Hiriyaa isaa faana injiinar Masfin Abbabee faana jechuudha. Qaaliitti deebi'anii immoo carraa nuti wal arguuf dandeenyu mooraan hidhamaa kan shamarranii fi kan warra dhiiraa garaagara waan ta'eef isaan koortii qofatti kan wal arguu dandeenyu. Akka carraa ta'e koortiitti guyyaa beellama keenyaa anillee nan argaan ture waa'ee isaallee nan beeka waan ta'eef amma tokko jechuudha. Yeroon arguun inni hidhamtoota kanirraa jarreen kun lamaan ispeeshaalii isaan jechuudha. Addatti kan isaan laalanuu alaalaallee fageenyarreen nama nagaa gaafachuu hin danda'anu. Gama biraatiin maatiin dhaqee akka garaa isaan gaafachuu hin danda'u. Maatiin nama muraasa qofa galmeessanii fi kan isaan akka isaan gaafataman kan taasisanii. Kanaaf immoo obboleettii isaa qaamaan nan beekan ture dhuftee nu laalchisuuf jechuutti waan na argitee turte faanaanillee. Guyyaa hedduu nyaata fuutee dhaqxee nyaata sanallee hin galchinuuf jedhanii gaaffiishiin mooraa shamarraniitti dhuftee nu dubbisuutu jira jechuudha. Dararaan isaanirra gahaa ture. Hagana jedhamee waan jechaan ibsamu miti. Waan isaanii naan yaadadhu baay'ee ulfaata jedhee amma siraamuun kun kan raawwatame uummata irratti tuffii jirudha dhugaatti. Kanaaf namni Oromoo bakka jirurraa dammaqeeti kan waan kana balaaleffachuu qabu. Addunyaarra kan jiru baqataanis ta'ee haala adda addaatiin addunyaarra uummanni Oromoo jiru borus warreen achi hafaniif daaraanti tokkollee hin qabne waan ta'eef iyyachuudha qabu jedhee kan yaada kan kennu. Akka shamarrummaa kiyyaatti illee shamarrummaan kiyyatoo naaf hin kabajamiin bakka maakalaawii sanaa kaasee dararaa hedduu keessa hin darbe aanumti illee jechuudha. Kan isaan immoo daran kana caala. Yeroo sanatti wanti narra ga'e anaan illee haaluma fakkaataadhaan qorannaan halkan gaggeeffama ture qullaa dhaabanii nafannisanii kan isaan reebaa turan yoo xiqqaate ji'a sadii jechuudha. Waa hedduu kan nurra ga'e sanaan immoo ragaa gaallee hin qabanu. Kana waan ta'eef yeroo baay'ee jedhanu even namoota irratti ragaa baay'ee kan bifaadha kan isaan jedhanu kanallee ani feene ni godhu waan hin jedheef kan isaan himannaa ta'uu qindeessanii kan isaan waggaa 15 irratti murteessan gara high court nageessanii jechuudha. Sana booda akka carraa Supreme Courtitti loorii dhuunfaa dhaabbadheen ture ta'eef Supreme Courtii waggaa 5tti na deemte sana fixadhee kan ba'e. Injiinar Tasfaa'uun rukuttaa waggaa dheeraadhaaf keessa turuu danda'a yaala jahaa hin argattu. Even kan maakalaawii sunillee kan yaala sirnaan hin yaalamne waan ta'eef sadarkaa du'aa sanaan isa ga'uu ni danda'a jedhu kan hin amanu. Gama biraatiin immoo Qaallitti keessatti sababa adda addaa namoota ijaartan namoota dubbistan maatii keessatti dhaamsa dabarsitan haala adda addaa jechuudhaan hidhamaa kan isaan reebanu baasanii humtuu namni kan gaafatu jiru ta'aa barbaadanis fuudhanii baasanii kan isaan reebanu. Kanaaf iyyuu erga reebaniin booda immoo namni sun erga dadhabee kan isaan mana yaalaa geessanu. Mana yaalaa yeroo geessanitti sababa biraatti kan isaan taappellaa biraatti maxxansanii dhibee kanaan kan isaan jedhanii gabaasa dhiyeeffatan jechuudha. Kanaaf anaaf Injiinar Tasfaa'uun reebichaan du'e. Dhugaa dubbachuudhaaf sodaa uummaticha irraa qabanidha kan kana godhanii.
ummatichi immoo amma sodaatamu sana ga'uu qabaa jedhee kan yaada. Tokkummaa keenya cimsitee yoomiyyuu caala darara ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kana sagalee keenya dhageessisuu qabna. Tokkummaadhaan taanee kana balaaleffachuu qabna jedhee kan yaada keenya. Injiinar Tasfaa'uun biyya kaaseetan beekaa gaafa yuunivarsiitii Finfinnee waliin barachaa turre. Injiinar Tasfaa'uun nama jabaa barattoota yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hoogganummaadhaan barattoota jajjabeessaa uummanni Oromoo gabrummaa keessaa akka ba'uuf jajjabeessaa kakaasaa nama turedha. Naannoo bara 2000 kaasee qabsoo barattoonni Oromoo gaggeessaa turan keessatti Tasfaa'uun nama qooda guddaa barattoota qindeessuu keessatti jajjabeessuu keessatti qooda fudhatedha. Achiin booda hojii mootummaatti ramadamee daandii baadiyyaa Oromiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti hojjechaa ture. Gaadhibbaa fi roorroon itti hammaatee jennaan akkuma nama kamuu biyya sana jiraachuu dadhabnaan gara biyya Keeniyaatti as dhufe. Biyya Keeniyaa kanatti bara 2005 erga dhufees nuti walumaan jiraachaa turre hanga gaafa qabamuu sanatti. Tasfaa'uunii fi Masfiin Abbabaa nama jedhamu gaafa Apiriil 27 bara 2007 otoo mana shaayeetti buna dhugaa jiranii mootummaan Itoophiyaa poolisii Keeniyaa dabbafkachuudhaan qabanii fuudhani gara biyyatti galchan jechuudha. Egaa duuti isaa gadda ana qofaaf otoo hin taane uummata Oromoof gadda guddaadha. Tasfaa'uun nama sila borutti hoogganaa guddaa Oromoon dhabde tokko jedhee natti dhaga'ama. Akka hiriyaa tokkottis ta'ee waggaa dheeraadhaaf waliin turre nan beeka. Nama cicichaa nama uummata isaatiif guddoo yaadu uummata isaaf guddoo dhama'aa turedha. Anaan wanta yoomuu sammuu kiyya keessaa badduu hin dandeenye gadda guddaa tokko na keessa kaa'ee darbee Tasfaa'uun. Injiinar Tasfaa'uu barkum 2008 mana hidhaa Qaallittii keessatti beekaa. Waggaa tokko dura 2007 Keeniyaa keessaa Injiinar Masfiin Abbabee faana ukkaanfamuu isaanii sabaalee himaa fi namoota irraatii dhagahaa turre. Naannoo waggaa tokkoo fi gara ji'a muraasaa booda akka bakkee garaagaraa tursanii booda fidanii maayikalaawwi Qaallittiitti nutti makanii jechuudha. Gara naannoo ji'a 5 mooraa tokko waliin turre jechuudha achittan beeka. Otoo dhufee Qaallittii nu biran gahiin bakkeewwan garaagaraa bakka dhoksaa akka turee fi achitti dararaa hedduun isaanirra gahaa turuusaa afaanuma isaanirra dhagaa turre. Dararaan qaama isaaniirratti raawwatamaa tures ragaa ture. Baay'ee miidhama turraa mul'ataa. Qaamni isaanii bakka hedduun miidhamaa ture gaafa dhufanii. Nyaatumallee waan itti kennanii beekan hin fakkaatu. Akka malee huuqqatanii lafee dhumaa fi ija isaanii qofa argitaa. Haala kanaan eega dhufanii Qaallittii nutti makamaniis mooraa 3 bakka jedhamu mana 5tu qaba ture. Mooraan 3 mana 5 qabaa. Sana keessaa mana tokko bakka hattuu saamtuu fi akka biyyattiitti kashalabbee bebbeekamoon keessatti hidhaman itti isaan darban jechuudha. Mana sana keessa gara nama 800tu keessa jiraata. Baay'ee dukkanadha. Ajaan mana sanaallee ol seensisu. Achi keessa Injiinar Tasfaa'uu fi Masfiin Abbabee akkasumas namoota galmee tokko irratti isaan waliin himataman mana sana keessa galchanii. Manni sun
guutuu hidhamoota irraatii kan ka'e bulchina manaa hidhanii warri filamaniiru mataa harka namaa qabaniitu akka kuntaalaa midhaan walirra naqan akkasitti nama walirra naqu achi keessa turanii jechuudha ji'a muraasaaf immoo. Injiinar Tasfaa'uun jireenya isaa guutuu nama ofiif otoo hin taane nama saba isaaf jiraate ta'uu haga waliin turretti irraa hubadheera. Dararaa hamaan irratti raawwatullee nama miidhama yeroof jedhee kaayyoo saba isaa dabarsinee hin laanne, nama dararaa isarra gahuuf harka hin laanne, nama boru qabsoon Oromoo itti dararaa baasaa jirru kun firii godhatu akka ka'amanu ka jajjabina guddaan ulaachaa ture achi keessatti illee dararaan kun waanuma diinarraatii eegamudha. Qabsoo Oromoon itti jiru ammoo qabsoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa ofii deeffachuudha. Kanaaf nuti wareegamnus qabsoon Oromoo harka dhalata haaraa galee bifa addaan deemaa waan jiruuf boru akka bilisoomnu abdii nuu kennaa fi nu jajjabeessaa kan turedha jechuudha keessatti. Tasfaa'uun yeroo hundumaa waanuma miidhamuu saba isaa dubbataa, jireenya isaa hundumaallee kanarratti akka dabarse, Oromoon humnaan mirgi isaa akka sarbame, Oromoon humnaan qabeenyi isaa saamamaa akka jiru, biyyi isaa ormaan weeraramee akka jiru, kanammoo qabsoo godhamuun Oromoon mirga isaa fi biyya isaa kana deeffachuu akka qabu, waanuma kana malee Tasfaa'uun waan dhuunfaa waan biraa yeroo inni taphatu hin agartu jechuudha. Yeroo hunda quuqamni isaa waanuma kanadha, waanuma saba isaatii dararaa saba isaarra gahu isa kanadha kan inni jaallan isa faana jiruttis hidhamtoota Oromoo kanneen biroo dhufan faanas kan inni taphatu isa kana abdiin akka jiru. Oromoon yoo qabsoo hin goone ammallee dararaan Oromoorra jiruu fi saaminsii fi mulqiinsi mirga dhala namaa Oromoorratti raawwataa jiru kun dhaabbii akka hin qabne kanadha kan inni yeroo hundaa dubbatu jechuudha. Tasfaa'uun kan beeku biyyattii fi biyya bakkaatti beekaa irra caala. Tasfaa'uun kana yaadun akka Oromoo tokkotti bara ari'atamuu koo ani ari'atamuu ture biyya koo irraa jiraachuu dadhabee mootummaa nama nyaataa kana jala akka lubbuun koo bahu nama godhu keessaa nama tokko. Tasfaa'uun dhugaatti baay'ee amanuu hin dandeenye wanta amma ta'e kanatti guyyaan saba irratti hojjetame badii tokko malee yakka tokko malee dhiigisaa akkas akka bareetti dhangala'e kana baay'ee sammuun koo na fudhachuu dadhabee jaadha. Maaliif Tasfaa'uun akka nama mirga dhala namaaf falmuu mirga lammii isaa uummata Oromoof falmuu fi nama nagaa nama dadhabee hin beekne mirga uummata isaa molqamee hojjechuu malee bifii kan biraa namarratti kan hin hojjenne mirga namaallee kan tuqu yaada fedhii hin qabnedha. Tasfaa'uun kan ture uummata isaa ilaalchee garuu saati tokkollee nama nan dadhabee hin beekne guyyaaf galgala nama fi nama hidhatee uffata uffachuu isaa hin yaadanne sababa aarii fi naaffaa miidhaa uummata isaa ragaa jirurraan ka'e jechaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisu isaan kun sammuu Oromoon biyyi keenya Oromiyaan dhaabbi jedhamee yaadamuuf beekamu keessaa nama sammuu qara beekaa hubataa nama kabaju nama mirga dhala namaaf falmu baay'ee nama baratee fi abdii guddaa Oromiyaa ture. Kanaa amanamuu hin dandeenye.
akkasitti maneedhaa keessatti dhiibbaa reebichaaf torcharii irra ga'een haala amanamuu hin dandeenyeen dhiibbaa dhobbee karaatti hambisanii bara 2000 kan jira lubbuun koo akkasuma harka warreen abbaa irree kanaaf sirna nama nyaata kana nyaata keessa galee fudhatte baay'ee na gargaaree lubbuu koo na baasee ture. Kanaan isa yaadadha jechaadha. Wantaan darbee umurii isaa ala nama yaadudha tatta'an. Akka inni jabina kennuun hawaa uummata Oromoo sabboontuta taphataa Oromoo hiriyoottansaa hundumaatiin waaqayyo jabina akka kennuuf hin hawaa lubbuusaa waaqayyo jannataa kaa'u. Jabinni immoo akka nurraa barbaachisudha keessatti iyyuu dargaggooti Oromoo warreen goota keenya buna tasfaan gammadaa wajjin turanii maalummaa midhaa kanaa beekan siminasaa sibiila caalaa nama akka sibiilaatti siminni tasfaan nan daddabee nan beela'ee boqonnaa na barbaachisa sun jedhin halkanii guyyaa uummata isaatiif utuutu akka diinaatti illee galee diinaaf harka laatiin siminaan mootummaadhaan wanta ganama ba'eef kaayyoo ganama manaaf qeeraattiin ba'eef kabajuudhaan haasaa dhuma hin qabne haasaa ibsan hin qabne akkasii haasaa lubbuu dabarsee kennuun hiika guddaa akka inni qabuuf illee dhiiga goota keenyaa haadhoo keenyaa kanarratti bakka buunee kaayyoon kufeessanaaf bakkaan ga'uun dirqama Oromummaa dirqama seenaa kana dirqama lammii akka irra jiru kanaaf illee jabaannee diina keenya dhiiga keenyaan geenii irratti taphachuuf deemaa jiru kana akka inni geeniin itti dhala Oromoo dhiiga Oromoo dhangalaasuuf hojjetaa jiru kun gara isaatti akka inni eegu gochuun dirqama seenaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo irraa eegamuudha. Dhiigni Oromoo dhiigni tasfaa'uu camadaa immoo akka dhiiga sareetti dhangala'ee akka nafne dinaafis biraafis mirkaneessuun dirqiidha. Kanaaf jabaatee uummatni keenya alaas jiru keessa diina waloon Oromummaadhaan nu ajjeessuuf nu fixuuf qe'ee lafarraa nu mancaasuuf kutatee nutti ka'e kana ofirraa dhaabuun yeroon isaa ammaa. ይሰማል? እንደምን ዋሉ? አቶ ሀጎስ ኖት? አንተ በስልክ እንዳትደውል ሁለተኛ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ረዳት ሳጅን አውዲ ውስጥ ነኝ። ኦኬ፣ በኋላ ይደውሉልኝና ሙሉ መረጃውን አምጥቼ ልነግረው ይችላል። እና ከቻሉ ቆይተው መደወል ይችላሉ። ችግር የለውም። ስለ መረጃው ተጠቅሟል። ሄሎ ሄሎ፣ ይሰማል? ይሰማል። ተስፋውን ጨመዳ እስር ቤት የሞተው ስለሱ ነው። እሺ፣ አዎ። አንተ እስካሁን አላወኩም እንዴት እንደሞተ። ሐኪሞች ጋር ነው ታዲያ? ሕክምና ተከታትሎ ነበረ በእናንተ በኩል? እኔ በእኛ በኩል ስለምትቀየር በእኔ በኩል አልነበረም። በዛን ታይም ስለሱ መሞት ራሱ እንዴት እንደሆነ ካላወኩም ጃሞ
gaafadha nagaa siifaa ta'u gaaffii hedduun qaba gaaffii seenaaf ta'u hoshii na jakatti sirriin na hubadhu anirra hin deebi'u homaa hin dubbadhu dhugaa waadaan seena lamuu sin gaafadhu dhugaa waadaan seena lamuu sin gaafadhu atoo gaaffiin jirtu gaaffii hin sodaattu kanirraa eegaluu walii wallaale biyyoonni haa nyaattu kunoo gaaffii dura maqaa kee kam jennaa tasfuumoo bashaanaa bariimoo abdannaa ahaa tokkonnii ta'e edaa camoot jenna ahaa tokkonnii ta'e edaa camoot jenna maanfaa waliin jennee waadaa waliif seennee waan hojjennu mara mariin goon hin jenne qofaa kee dadhabde nusirraa fagaanne sabsuun ani beeku homaa garaan jiru falmataa oromoo dhalataa guduru takka abdiin kutu waadaan hin geeddaru bilisummaaf jennaan homtuu sammararu bilisummaaf jennaan homtuu sammararu camoo ati gaaffuu tira dubbitteessa waddeessa faaleemtee harbuu boqotteessa raareen qaxxamurtee looyyatti gorteessa imbaaburre gortee akaakayyuu keefaa hooga dubbitteessa coomman qaxxamurtee dhimma gaafatteessa mana barumsaa kee fincaatii shaambuu takkaa daawwatteessa mana barumsaa kee fincaatii shaambuu takkaa daawwatteessa maaliif ati gaaffaa gaaffii akkasii xinnoo bakka dhaloota kee maaliif ati qoraa jiru maatii kan kee yoon kana filatte tokkumaa waan tokkee gaaffii akkas xinnoo siin hin gaafatanii anoo fayyakke oromiyaaf jettee oromotaaf jettee kennite lubbuu kee oromiyaaf jettee oromotaaf jettee kennite lubbuu kee maafatti gaafadha gaaffii hirruu akkasii camoo ko haadhoo ko maaloo anaaftiisi hidhaa jalatti illee goota keenya ajjeesu sirriitti yaadatta abisheen akkasii yoom isa qofaaree alamaayyoo sirriitta qaroo oromotaa gaaddisaa yaadatta usmaaniyyoo muusaafaa atooni kaasatta kammeen kamiisa goota oromotaa kammeen kamiisa goota oromotaa akkuma qajeelaan abishee nyaachise camoo waati gaafu eenyutti qabsiise gaaffii waan hin baafne ammatti san kaase boohee san dadhabe dhiiga fuudhamte dhiifa manaan godhe waan garaa naraati kaayyoo guddaa jecha anoo seenaaf dhiise kaayyoo guddaa jecha anoo seenaaf dhiise gaaffii isa maaliin tokkotti gaafadha xiqqoonaa boqsita gaaffii inni guddaan yeroo ishee xumuraa natti dubbistetta gaddaa gammachuu kee waan seenaaf nun ta'u dhaabsanuuf keessetta dhugaan sitti hima kanan goone taanaan raasuun si komata moo bineensa galgalaa tarii waraabessi yookiin samaa godhu dukkanaan dhufanii duubaan si qabanii si nyaatanidha dukkanaan dhufanii duubaan si qabanii si nyaatanidha yoo dhugaa dubbanne yoo haqasaa himne ati ofittoo miti jireenya hin filanne maatii kee hin jenne siran kunuunsanne hortee hin quufanne ashitee hin guddifne jireenya akkanaa filannoo hin goone gaaffii akkasii yoo hedduu dhoggaafata murataan akka kee yoon kanaan rakkata qaroon akka jamoo biyya isaaf falmata kanarraatiin dhalee waan horii gaafata kanarraatiin dhalee waan horii gaafata caama dhugaan jedha yoomuuti yaadanna kaayyoo kee hin daganne gumaachee gaafata haqaaf ni falmina dhiiga dhiigaan baafta duubatti hin deebinu sarreera dhaabanna siidaa gosa oromoo hundaa barreeffanna dhiirri duruun kufaa yoomiyyuun godaana hundanuuf dubbisi nagaatti dhaammanna hundanuuf dubbisi nagaatti dhaammanna tasfuu koo bashaanaa barii koo abdannaa egaa nagaan turii yoomuuti farsanna egaa nagaan turii yoomuuti yaadanna egaa nagaan turii kanarra maal jenna egaa nagaan turii kanarra maal jenna Ricardo London Agaja Distributor Kumalawak Kudasadi uleedhaan
caccabsuudhaan garii maraataa tahee beekaatamiitu jira halluudhaan dhabame. Dagayyaa lammii koo rasaasan kan fixanii allaattiidhaa fi saree reeffa isaanii gatanii beekaatamiitu jira kan garaa bineensaa galee manni haadha kaa'ugaa kan harkaa fi miila dhabee. Gabroo banaan didanii jaallan kaleessa kufan faanjii isaanii qabbee addaa isaanii gaddaabee kuukaa xumuruu fidde bilisummaa fidkodee. Gurreen cunqursaa duuchee ijjeen golgattu geenee mogolee cabsee haleelee roorroo dhorkadhu malee gaamsheessuudhaaf qorichi irree ta'uu bareeti lola goomoo dhiiga kan kooti dhiiga du'u seenaa fi maqaa hirireetiin daadaddaa bilisummaa fi falmaddaa yaa dhiiga murti guutoo kan guyyaa lola raayyaa harmaaf akka muraan oolee toraa shamarranaayyaa jalan kootti lubbuu battee lafee awwaala dhabdee dhiigni isaaniitiin ni galan lallaba gadoota waamicha isaan owwaadhaa. Daadaa duraan irratti haara yanaa dabalee lallaba gadoota waamicha isaan owwaadhaa. Yaa barattoota Oromoodha miidhaan saba keeti si tuqee onnee teeti falmachuu danaa wayya jettee haqa xiyyaa oomaan walitti fuutee kan qawweedhaa hidhatee. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa qopheeffannee kanumaan xumurree jirra. Warreen nu caqasaa turtanii fi gaafiif deebiif nu gargaartan marti galatoomaa jechaa qophii keenyaarraa kanumaan xumurra.